Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Afrooteek ani sanyii Tamaskeen odeeffannoowwan teekinoolojii torban darban turbii lamaan darban turan walitti qindeessuun isinii qabadhee dhufeen jira. Isinis subscribe gootanii akka maatii chaanaalii Afrooteek taatan kabajaan isin gaafadha. Oduu jalqabaattiin darba. Samsung 11 gabaadhaaf dhiyaate jennee otoo eegnu Samsung S20 gabaadhaaf dhiyaateera. Kanaan dura Samsung bu'aawwan Samsung Galaxy S10 itti akka inni gadhiise ni beekama. Haa ta'u malee baranas immoo Samsung Galaxy S10 itti fuudhaan Samsung Galaxy S11 gadhiise jedhamee otoo eegamu S20 gabaadhaaf dhiyeesseera. Kana jechuun S10 irraa takkaatti ol utaaluudhaan gara S20 qaqqabee jira jechuudha. Maaliif S11 S12 jechuu dhiisee jedhanii namoonni baay'een yaada mataa isaanii kaa'aa turani. Haa ta'u malee wanta Samsung dubbate ifaan ifatti jiraachuu baatus namoonni xiinxaltoonni teekinoolojii baay'een isaanii barri baranaa 2020 waan ta'eef tarii gadhiisni bilbila kanaa 2020 keessa waan ta'eef Samsung S20 jedhee moggaase jedhanii tilmaama mataa isaanii kaa'anii jiru. Haa ta'uutii bilbila barana inni gadhiise kana gosa sadiin kan inni amma gabaadhaaf dhiyeesse. Kunis Samsung S20, S20 Plus fi Samsung Galaxy S20 Ultra jedhama jechuudha. Egaa bilbiloonni barana oomishaman kunneen sadan kun wanta haaraa maal dabalataniiru yoo jettan immoo tokkoffaa connectivity 5G internetii 5G dandeettii fayyadamuu yookaan immoo dandeettii 5G dhaan socho'uu yookaan immoo internetii yeroo connect gootan 5G support gochuu danda'a jechuudha. Kanaan dura S10 irraa jalqabee 5G kan akka inni agarsiisaaf akka inni bilbila irratti dabalaa ture ni beekama. Haa ta'u malee 5G kana irratti odeeffannoowwan dabalataa gara fuulduraatti maal akka ta'e 5G detailed yookaan bal'inaan kan isin qabadee dhufu yoo ta'u amma garuu gara bilbila Samsung S20 tan deebi'a. Egaa Samsung S20 kun fiicharoota haaraa inni qabu keessaa tokko OLED display dha. Displayin isaa baay'ee quality kan qabu akkasumas illee touch sensitivity screen isaa yeroo tuqxan yookaan screen isaa scroll yoo gootan immoo yookaan touch yoo gootan screen isaa baay'ee sensitivity kana jechuun immoo isa kanaan dura turerraa S10 irraa dachaa lama baay'ee si'aa kan ta'ee fi baay'ee saffisaa kan ta'edha jechuudha. Lammatallee flat display dha. Kana jechuun screen isaa irratti kanaan dura bilbilli isaa screen ishee ni jallate ture dhuma irratti geesse cornerii lamaaniini amma garuu wanti kun dhibbatti badee jira. Kanaaf flat screen dha jechuudha. Cornerii amma corneriitti hunda isaa takkumatti mul'ata jechuudha wanti display ta'u. Akkasumas wireless charging kun Samsung S9 irraa jalqabee kan gabaadhaaf dhiyaate yoo ta'u ammas featuring kun akkuma jirutti jira jechuudha. Wireless featuring bilbila kana irratti hojjetamee jira. Egaa keessa gallee tokkoon isaanii immoo yoo ilaalle Samsung S20 kun screen size isaa screen inchi 6.2 akkasumas RAM isaa gigabyte 12 akkasumas storage isaa immoo gigabyte 128 fi akkasumas illee external storage yookaan immoo memory wanta xiqqoo keessa galchuu akka dandeenyutti godhamee kan hojjetamedha. Gatiin isaas $999 irraa jalqabee hanga $1,399 kan inni deemu. Haa ta'uutii Samsung akkuma isiniin jedhee S20 Plus fi S20 Ultra kan jedhamu yoo ta'u S20 kun $999.99 kan jechuun $1 Ameerikaa jechuudha. $1 Ameerikaa $999 jalqabee kan inni gabaadhaaf dhiyaate. Lammataan immoo Samsung S20 Plus kan jedhamu yoo ta'u Samsung S20 Plus kun immoo screen size 6.7 inchi 6.7 jechuudha. RAM isaa gigabyte 12 storage 128 akkasumas illee kaffaltii dabalataa dabaluudhaan kan feature storage yookaan immoo memory gigabyte 512 gochuunis akka danda'amu. Connectivity 5G enabled dha akkuma isiniin jedhee sadan isaa S20 S20 Plus akkasumas illee S20 Ultra kun 5G support gochuu ni danda'u jechuudha. Gatiin bilbila kanaa akkuma $1,000 irraa jalqabee hanga $1,299 tti kan gurguramudha. Inni sadaffaa fi inni guddaan immoo bilbila Samsung S20 Ultra kan jedhamu. S20 Ultra kun screen size 6.9 baay'ee guddaa akkasumas illee RAM isaa 12 gigabyte fi 16 gigabyte dhaan kan inni hojjetame. Storagein bilbila kanaa 128 gigabyte akkasumas illee 512 kan jiru yoo ta'uu fi dabalataanis micro SD yookaan immoo external memory kan itti suuquu dandeenyu memory wanta xiqqoo fudhachuudhaaf space qaba jechuudha. Tokkoon isaa gatii $1,399 kan inni gurguramu jechuudha.
Keessumaa Samsung S20 Ultra kanarratti wanti adda isa godhu inni kaameeraa afur dugda isaa duubaa qabaachuu isaati. Kana jechuun immoo dandeettii viidiyoo baay'ee qulqullina qabu akkasumas illee 8K waraabuudhaaf dandeettii qaba jedhameeti kan inni gabaadhaaf dhiyaate. Akkasumas illee dandeettii zoom gochuusaa kana jechuun fageenyarra wanta jiru tokko viidiyoon yeroo waraabdan si'a 100 randeebi'a. Wantoota fagoorraa waraabaman viidiyoodhaan si'a 100 ofitti dhiyeessee qulqullina waraabuu dandeettii qabuudhaan dabalatee kan inni hojjetame jechuudha. Kana jechuun dandeettiin kaameeraa isaa kan warra kaaniirraa like wide angle akkasumas illee leensii addaa dabalataan kan inni gajjallaa isaatti qabu ta'eeti kan inni hojjetame. Egaa waan baay'ee isaa akkuma isinitti hime wanti baay'ee barbaachisaadha jedhamee namoonni baay'ee beektonni teekinoolojii baay'een isaanii kaasaa turan storage memory isaati. Storagein illee namoonni bakka baay'eetti viidiyoo waraabuu viidiyoo quality qabu waraabna yoo ta'e dhugaadha. Storage guddaan nu barbaachisa maaliifi giigaabaaytii 2.8 ta'e jennee gaaffii kaasuun danda'amu. Garuu raam isaa yoo ilaaltan amma sa'aatii kanatti namoonni hedduun personal use yookaan immoo dhimma dhuunfaa keenyaaf kan nuti fayyadamu laaptooppiin keenya raamii isaa 4 yoo baay'ate 8. Egaa bilbilli smartphone S20 kun immoo giigaabaaytii 12 akkasumas illee giigaabaaytii 16 raamii qabatee dhufeera. Barbaachisummaan isaa ifatti hamma kanatti miti maaliifi fakkeenya kompiitara giigaabaaytii 8 yookaan giigaabaaytii 4 qabu irratti viidiyoo edit gochuun hin danda'ama, kompiitara programming gochuun hin danda'ama, sooftiweeriiwwan gurguddaa hojjechuun hin danda'ama. Omayyuu miti 16 sote garuu bilbila irratti wanti addaan nuti goonu maali? Viidiyoo ittiin ilaaluu, geemii ittiin taphachuu akkasumas illee sooshaal miidiyaa tokko ittiin cheek gochuurraan kan darbe giigaabaaytii 12 yookaan giigaabaaytii 16 barbaachisummaan isaa hamma kanatti akka hin taanee fi kunillee kan ittiin ta'e beekaadhuma ittiin namootaan karaa ittiin qarshiitti dabalanii bilbila kanarra namoota irratti qarshii fudhachuu barbaadanii jedhanii namoonni baay'een beektonni teekinoolojii garaagaraa yaada mataa isaanii kaa'aa turan jechuudha. Haa ta'uutii egaa bilbilli kun amma agarsiisaaf dhiyaateera. Pre-orderiin jalqabameera. Namoonni already pre-orderii gochuu jalqabanii jiru. Egaa kan inni kastamarootaaf kennamuu jalqabu yookaan maamiltoota biraa ga'uu jalqabu Maarch 6 2020 irraa jalqabeeti jechuudha. Amma egaa pre-orderiin kennamaa jira. Akkasumas illee namoonni Samsung S10 qaban gara S20 upgrade gochuu yoo barbaadan trading gochuun ni danda'ama hanga $300tti. Kaffaltan yookaan $300 tilmaamee bilbila S10 yoo qabaattan bilbila haaraa kana irratti immoo gatii isaa hafitti dabaluudhaan akka simtachuu dandeessan Samsungiin ibseera. Egaa odeffannoon irra isiniif qabadhee dhufee dhimma Samsung S20 qabatee kana fakkaataa. Namoonni chaanaalii kana subscribe goone subscribe gootanii odeffannoowwan yerootti ani maxxansu akkasiin qaqqabuuf subscribe gootanii akka maatii Afroteek taatan akkasumas illee yaada qabaatan yaada barii akka jalatti comment naa gootan akkasumas illee namoonni akka laalan like share akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan tura. Torban gaarii.